Ashama orduftoota chaanaalii kiyyaa jirtu baga nagaan kara chaanaalii kiyyaa dhuftanii sin jedha. Chaanaalii kiyyaa haaraa yoo taatan subscribe godhaatii kara maatii kiyyaatitti dabalama. Arra akkamitti online irraa wayin applicationii SHEIN jedhamu tokkorraa akkamitti uffata akka fidannu uffata babbareedaa akka fidannu sinitti agarsiisa jechaadha. Ani applicationicha kana download godhadhee uffata akkuma ilaaltan kana fichisiifadhee jira jechaadha. Uffanni isaa baay'ee namatti tottolaa, baay'ee babbareeda jechaadha. Mee walumaan yaa ilaallu amma dhuma viidiyoo kiyyaatitti turtii keessan na wajjin godhaa jechaadha. Akkuma ilaaltan kana tokko tokkoon kophaa kophaatti shagamee jira jechaadha. Shaamizootiin, jaakettootiin wanni hunduu kophaa kophaatti addaan shagamee jira. Garuu bakka tokkotti feestaala shagamee jiru qaba. Anatti addaan kun jaakettiidha. Baay'ee baan jaaladhe, baay'ee bareeda. Kunis jaakettii harka gurdiidha jechaadha. Baay'ee uffatoota namatti tottolan jechaadha. Mee walumaan amma dhuma viidiyoo keenya ilaalaatii appilikeeshinicha sanis akkamitti daawwaliitti godhattanii akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Kana fakkaataa shaamizootii, jaakettootii, shurraabotii adda addaati jechaadha. Dhiifama wajjin garuu sirriitti isinitti mul'atu hin beeku. Bilbila koo miirrattan xiqqoo daggaaf godhee viidiyoo waraabaa jira jechaadha. Uffata baay'ee fichisiifadhee uffanni isaa baay'ee natti tole jechaadha. Kun jaakettiidha. Jaakettii sirriitti baay'een jaaladhe. Na bira ga'ee suura irratti argees baay'een jaaladhe ture. Egaa na bira ga'ees baay'ee carqummaan isaa wanni hundi isaatu baay'ee bareeda namatti tola. Mee walii yaa ilaallu. Jaakettiin keenya kinoo akkana fakkaata jechaadha. Carqummaan isaa baay'ee namatti tola. Uffanni isaas baay'ee bareeda. Isti jaaketti harki isaa muraa kana gurdii kanas walii yaa ilaallu jechaadha. Cinaa tokkorraan gurraacha, cinaa tokkorraan immoo yaa akka kirrii wayii buraa burreedha. Kun immoo shaamizootidha jechaadha. Mee ilaalla. Shaamizii duubaan adiidha. Karaa duraatiin kiruu akka karaa biraa qaba. Dugdarraan immoo akka sabbataa wayii qaba jechaadha. Shaamizittii kanas walii yaa ilaallu. Uffanni isaa carqummaan isaa baay'ee namatti tola. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf shaamiziin kun baay'een jaaladhe. Duubaan karaa akka shabashabamu wayii qaba. Yaa akka onlaayinii feesbuukii adda addaatirraa fichisiisnu muti. Kunis akkasuma fakkaata. Xiqqoo layyattedha malee. Shaamizii kanas mee inni ilaalla. Shaamizii kana baay'een jaaladhe. Kararii baay'eetu jira. Kararii kanaan filadheeni. Kararii sin barbaaddan hin jira. Isinittan xiqqoo dhiyeessee mee ilaalla. Carqummaan isaa batalee baay'ee namatti tolu jechaadha. Kun immoo bijaamadha. Uffatooti baay'ee adda addaa taffachisiisee hunda banee isinitti agarsiisa. Ta'uudha garuu viidiyoon akka nutti hin dheerannee fi baay'ee namatti tolu, baay'ee babbareedu. Akkuma suuraa irratti agartanii carqummaan isaatis uffanni isaatis akkasumatti ni bareedu. Amma qaxxitamee karaa akkamitti appilikeeshinii kana daawwalooti godhannee akka fichisiifannu isinitti agarsiisa. Akkuma immoo WhatsAppii App Store keessa irra galtanii sarchi gootu SHEIN jettanii jechaadha. Kinooti appilikeeshinichi kana fakkaata. Ani buufadhee bilbila kiyyarraa waan qabuuf qaxxitaa karaa appilikeeshinichaa nageechaa.
Uffatootiin as keessaa yoo ilaaltan baay'ee bareeda fi baay'ee kan namatti toludha baay'ee tokko. Isti walumaa yaa ilaallu. Wanti barbaadan asirraan argattu waan akka jaakkeettii, shaamizii, sa'aatii, caammaa, wantoota adda addaa baay'eetu jira. Ani garuu ammaaf jaakkeettooti kana yoo ilaaltan baay'ee namatti tolu jechaadha. Keessa baatanii wanna bira qaayyarattanii fi filattanii ilaaluu ni dandeessu. Asitti yaa jaalalli keessa wajjiniin uffata aynata tokkos yoo sin barbaachisa kinoo as jira jechaadha. Uffata baay'ee babbareedu namatti tolu. Mee as keessa baaneet immoo wanna biraa keessa seenna jechaadha. Mee walumaa yaadaa waan hundaa'e. As keessa yoo dhuftan uffata jaakkeettiiwwan hunduu tartaa galee jira jechaadha. Shaamizootii adda addaa baay'ee namatti tolu karaa kana jira. Ifam. Shaamiziin kun baay'ee namatti bareeda namatti tola. Mee walumaan kinuti akkuma ilaaltan shaamizootii adda addaa baay'eetu as keessa jira jechaadha. Kan barbaadan sin filachuu ni dandeessu. Isti kan biraa keessa seenna. Jaakkeettooti baay'ee namatti toluu fi baay'ee babbareeda as keessa jira jechaadha. Jaakkeettiin kun amma baay'ee bareeda. Birriin isaas diinaara 3 fi saantiima 80 amma kanaa miti baay'ees miti. Kunis ni bareeda baay'ee tokko. Uffata babbareeda fi baay'ee namatti tolutu asirra jira. Ani asirraa fichisiifadhe garuu isin maal gootu kararii barbaaddanii fi saayizii keessanii saayiziin keechan maal akka ta'e yoo beekta saayizii keechaniin fichisiifadha. Saayizii keechan yoo beektanii saayizii keechanii fichisiifattan likkii keechan isiniif fida. Amma shaamizii kanas mee kararii baay'eetu jala jira. Kararii jalaa kana laaladha. Qayyaroo akkanatti hin dandeessu. Kararii kana maxarattanii saayizii keechan maxarattanii seefii gootu jechaadha. Inni immoo booksii keecha gubbaarra akkuma ilaaltan kee jira. Achi keecha isinii teechisa jechaadha. Shaamiziin kunis ni bareeda fichisiifadhe jira isinitti agarsiisa. Karaa booksii kiyya keecha seensisa jechaadha. Kararii baay'eetu jira amma kararii adii yoo barbaadan amma booksii kiyya keecha seensisee waan hundaa isinitti agarsiisa. Kanaan fichisiisee ani isaan kana fichisiisee isheen tun dhumte jirti. Eganani filadhee dhumte jechaadha. Jaakkeettii kanas isinitti agarsiisatan ture. Duratti kaameraa irratti sirriitti isinitti hin mul'anne malee. Jaakkeettiin kunis baay'ee bareeda namatti tola. Birriin isaatis amma kana wuddii isin jedhamu. Shaamizii kanas duratti isinitti agarsiiseen ture. Kararii barbaaddanii filachuu hin dandeessu. Kararii baay'eetu asjala jira. Kararii qaayyartanii akkanatti filachuu hin dandeessu. Ani garuu kararii diimaadhaan waan jaaladheefu diimaadhaan fichisiifadhe malee isin kararii barbaaddanii qaayyaruu ni dandeessu jechaadha. Uffatootiin kun hunduu akkana fakkaata jechaadha. Kanas hin bareeddi baay'ee jaaladhee tafidee fichisiifadhe. Amma akka itti fiddan fichisiifattan bilbila keessa sin gaafata. Quxurii bilbila keessanii fi quxurii mana keessanii quxurii safara keechanii itti guuttu. Achiin booda seendii itti guutu jechaadha. Seendii itti guutaniin booda yookaan torbee lamatti yookaan ji'atti sin bira gaasiniin jedha barreeffamni. Torbee fi ana garuu torbee lamatti na bira ga'e jechaadha. Isinis akkanumatti isin bira ga'a jechaadha. Akkana gootanii appilikeeshinii kanarraa uffata babbareedaa kana fichisiifachuu hin dandeessu jechaadha. Wanti isiniin galle yoo jiraate koomentii jalatti warri keessan dandeessan immoo keessan na gaafachuu hin dandeessu. Amma viidiyoo biraatiin wal agarrutti turtii gaarii.